Artist Yoosef Gammachuu ijoollummaa isaa irraa eegalee sagalee kiilolee qaba. Rampagaatini rakkiyaan talaa koosuu qaba garaan jaalala. Rampagaatini rakkiyaan talaa koosuu qaba garaan jaalala. Kun kennaa isaa ganamaati. Xiqqoo ta'ee sagalee baay'ee bareedaa ijoollee ganda keessaa walitti qabee sirboota aadaa sirbisiisaa ture. Keessattuu markaatoo keessatti ijoollee afaan Oromoo hin beekne dabalatee sirboota aadaa Oromoo sirbisiisaa ture. Wayita inni sagalee kiilolee sanaan qaanii tokko malee afaan Oromootiin sirbu kanneen Oromoo ta'anii ofitti qaana'anii waliin sirbu eegalu. Gurbaan xiqqaan kuniyyuu ni sirbe nuti maaliif hin sirbinu ni jedhu turani. Akkanii dhumnee gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee dammee homaanaa gamee maaliif jallistaa salaamii damee. Dabalataan Artist Yoosef Gammachuu dhaabbiin isaa akkaataan uffannaa isaa bifti isaas baay'ee nama hawwata. Artist Yoosef barnoota isaan cimaa ture kan jedhu obboleessi isaa Solomoon ammoo Yoosef yeroo inni lammaffaa ba'ee harmee keenyatti himuu dhoksee nan yaadadha jedha. Kutaa keessatti barsiisonni akka fakkeenyaatti isa fudhatu. Wayita qormaata kennanillee isa dareedhaa baasanii warra kaan qoru. Inni dursee waan hunda beeka jedhanii waan amananiifi barsiisonni dareetti qorumsa kennanii yoo barataan biraan qormaata guutuu argate ati hiriyaa Yoosef miti jedhuun ture. Artist Yoosef Gammachuu barnoota daree qofaan osoo hin taane ogummaa harkaa suuraa kaasuu fi ispoortii fiigichaanis dorgomaa cimaa ture. Dorgommii Finfinnee keessatti geggeeffame irratti fiigichaan tokkoffaa ba'ee badhaafamee beeka. Fakkii kaasuudhaanis akkasuma inni afaan Oromoo sirbuu fi dubbachuu hin dhiisu. Sirni yeroo sana aangoo irra ture hidhuu hin dhiisanii. Sababa dhimma Oromoo kaasuuf qofa hidhama, reebama, dararamaas ture. Yeroo 3 hidhameera. Yeroo 3 immoo reebanii du'e jedhanii bakkeetti gataniiru. Rampagaatini rakkiyaan talaa koosuu qaba garaan jaalala. Rampagaatini rakkiyaan talaa koosuu qaba garaan jaalala. Artist Yoosef Gammachuu hacuuccaa fi dararaa yeroo dheeraa irratti raawwatameen dhibee sammuuf saaxilamee ture. Baay'ees miidhame. Boodarra sammuun isaa ni tuqame. Nama hin dhaga'u ture. Jireenyi isaa gara dhumaa baay'ee rakkisaa ture. Artist Yoosef Gammachuu hidhaa fi reebicha tikoonni mootummaa irratti raawwatan irraa dandamachuu dadhabee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1995 bakkuma itti guddatee markaatootti addunyaa kana irraa du'aan boqote. Dhugumatti seenaan goota kanaa hanga beekamuu qabu hin beekamne. Nama waan maraan akkanatti ayyaaname kanaanis artistii qofa jechuun nama qaanfachiisa. Artist Yoosef hafee hin qabu. Seenessaan Gammadaa Baaruuti 2024 Najjoo. Warreen seenaa hordofuu barbaadan chaanaalii keenya subscribe, share, comment gochuu hin dagatina. Nagaa qabaadhaa. Rampagaatini rakkiyaan talaa koosuu qaba
garan jaalala raan fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala. Akkanin dhumne gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee damme homaana game maaliif jalista salaamii dame. Akkanin dhumne gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee damme homaana game maaliif jalista salaamii dame. Fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala raan fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala. Abdii koo baruu jedhee yaadame kanan eeggadhu suma gootume siinaadha hooma akkan hin qabne hundaas hime waatiin dhosine akkan hin dhumne gibeen guuteera obsee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee damme homaan hagame maaliif callista salaamii dame. Fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala raan fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala. Akkanin dhumne gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee damme homaan hagame maaliif jallista salaamii dame. Akkanin dhumne gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon kee damme homaan hagame maaliif jallista salaamii dame. Fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala raan fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala. Artist Yoosef Gammachuu ijoollummaa isaa irraa eegalee sagalee kiilolee qaba. Raan fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala raan fagaatanii lakkiyaan tala kochuu qaba garan jaalala. Kun kennaa
fannaasaa ganamaati. Xiqqoo ta'ee sagalee baay'ee bareedaa ijoollee ganda keessaa walitti qabee sirboota aadaa sirbisiisaa ture. Keessattuu markaatoo keessatti ijoollee afaan Oromoo hin beekne dabalatee sirboota aadaa Oromoo sirbisiisaa ture. Wayita inni sagalee kiilolee sanaan qaanii tokko malee afaan Oromootiin sirbu kanneen Oromoo ta'anii ofitti qaana'anii waliin sirbu eegalu. Gurbaan xiqqaan kuniyyuu ni sirbe, nuti maaliif hin sirbinu ni jedhu turani. Akkanii dhumnee gibeen guuteera oftee taa'uudhaaf qalbiin sibira yaaddoon hedame homaanaa gamee maaliif jallistan salaamii damee. Dabalataan aartistii Yoosef Gammachuu dhaabbiin isaa akkaataan uffannaa isaa bifti isaas baay'ee nama hawwata. Aartistii Yoosef barnoota isaan cimaa ture kan jedhu obboleessi isaa Solomoon ammoo Yoosef yeroo inni lammaffaa ba'ee harmee keenyatti himuu dhoksee nan yaadadha jedha. Kutaa keessatti barsiisonni akka fakkeenyaatti isa fudhatu. Wayita qormaata kennanillee isa dareedhaa baasanii warra kaan qoru. Inni dursee waan hunda beeka jedhanii waan amananiifi barsiisonni dareetti qorumsa kennanii yoo barataan biraan qormaata guutuu argate ati hiriyaa Yoosef miti jedhuun ture. Aartistii Yoosef Gammachuu barnoota daree qofaan osoo hin taane ogummaa harkaa, suuraa kaasuu fi ispoortii fiigichaanis dorgomaa cimaa ture. Dorgommii Finfinnee keessatti geggeeffame irratti fiigichaan tokkoffaa ba'ee badhaafamee beeka. Fakkii kaasuudhaanis akkasuma inni afaan Oromoo sirbuu fi dubbachuu hin dhiisu. Sirni yeroo sana aangoo irra ture hidhuu hin dhiisanii. Sababa dhimma Oromoo kaasuuf qofa hidhama, reebama, dararamaas ture. Yeroo 3 hidhameera. Yeroo 3 immoo reebanii du'e jedhanii bakkeetti gataniiru. Rampagaatini lakkiyaan talaa koosuu qabaa garaan jaalala. Rampagaatini lakkiyaan talaa koosuu qabaa garaan jaalala. Aartistii Yoosef Gammachuu hacuuccaa fi dararaa yeroo dheeraa irratti raawwatameen dhibee sammuuf saaxilamee ture. Baay'ees miidhame. Boodarra sammuun isaa ni tuqame. Nama hin dhaga'u ture. Jireenyi isaa gara dhumaa baay'ee rakkisaa ture. Aartistii Yoosef Gammachuu hidhaa fi reebicha tikoonni mootummaa irratti raawwatan irraa dandamachuu dadhabee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1995 bakkuma itti guddatee markaatootti addunyaa kana irraa du'aan boqote. Dhugumatti seenaan goota kanaa hanga beekamuu qabu hin beekamne. Nama waan maraan akkanatti ayyaaname kanaanis aartistii qofa jechuun nama qaanfachiisa. Aartistii Yoosef hafee hin qabu. Seenessaan Gammadaa Baaruuti 2024 Najjoo. Warreen seenaa hordofuu barbaadan chaanaalii keenyaa subscribe, share, comment gochuu hin dagatina. Nagaa qabaadhaa. Dargaesa, ya dará tu, oh,
halkanii guyyaa sumayaannisa. Koyaa miidhagduu dhufee biyyatoo halkanii guyyaa sumayaanniko. Dhufee miidhagduu biyyaasa halkanii guyyaa sumayaannisa. Si malee jedhee kogaraan dambe maalumnaa wayyaa yaanni keenaa game. Si malee jedhee kogaraan dambe maalumnaa wayyaa yaanni keenaa game. Koyaa miidhagduu dhufee biyyatoo halkanii guyyaa sumayaanniko. Yaadaraatu yaa marqaadaa keessa yaadistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu yaa marqaadaa keessa yaadistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu hawwiinkoo darraakoo yaadaraatu siyyaa jaalalleekoo yaadaraatu sumaaf amaraadha yaadaraatu warqaa kee dhabeetoo. Gama keessa yaadaraatu badii konna laali yaadaraatu yeroo birraa keessa yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Halkanii guyyaa sumayaanniko. Dhufee miidhagduu biyyaasa halkanii guyyaa sumayaannisa. Koyaa miidhagduu dhufee biyyatoo halkanii guyyaa sumayaanniko. Dhufee miidhagduu biyyaasa halkanii guyyaa sumayaannisa. Yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu hawwiinkoo darraakoo yaadaraatu siyyaa jaalalleekoo yaadaraatu sumaaf amaraadha yaadaraatu warqaa kee dhabeetoo yaadaraatu wariinsi isaa gomme yaadaraatu jabbee gama keessa yaadaraatu badii konna laali yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu hawwiinkoo darraakoo yaadaraatu siyyaa jaalalleekoo yaadaraatu sumaaf amaraadha yaadaraatu warqaa kee dhabeetoo yaadaraatu wariinsi isaa gomme yaadaraatu jabbee gama keessa yaadaraatu. Yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Yaadaraatu yeroo birraa keessa yaadaraatu lalistuuko yaadaraatu yaa marqaadaa keessa lalistuuko yaa marqaadaa keessa yeroo keessa bakka dargaa eessa. Koyaa miidhagduu dhufee biyyatoo halkanii guyyaa sumayaanniko. Dhufee miidhagduu biyyaasa halkanii guyyaa sumayaannisa. Koyaa miidhagduu dhufee biyyatoo
halkanii guyyaa numa yaadni koo. Si malee jedhee koo garaan dammi maalum naa wayyaa yaadni keenaa game. Si malee jedhee koo garaan dammi maalum naa wayyaa yaadni keenaa game. Koo yaa miidhagduu duree biyya koo halkanii guyyaa.